jarana filannoo lama duwwaa qabna jaallannus jibbinus wal jaallannus wal jibbinus yookaan immoo jaallannus jibbinus siyaasa walitti amannus dhiisnus arsii wallaggaa shawaa harargee jennee adda baasnus dhiisnus diinni keenya kan nu keessatti argu naannoo keenya yookaan godina keenya miti oromummaa keenya nu keessatti arga yoo garba taanee cabnee tufuu barbaanna yoo ta'e wala qoodnu adda adda wala baasu yoommoo akka sabaatti jiraanna akka oromootti siyaasa keenya siyaasa healthy ta'e qabaannee dimokiraasii mataa keenyaa qabaannee itti fufna jennee kana yaannu yoo ta'e amma nyaaphaa irratti haxiyyeeffannu diina irratti haxiyyeeffannu waliin hadhaabannu yoo waliin dhaabachuu dadhabne gufuu walirratti ta'uun baay'ee barbaachisaa miti. Oromoon bakka tokko bilsoomee Oromoon bakka biraa garboomuu hin danda'u. Waliin garboomna yookaan waliin bilsoomna. Ixaa faantaa tokko qabna. Destiny tokko qabna. Kun waanuma salphaadha. This is not a rocket science. Kana baruun waan nama rakkisu miti. Qabxii lamaffaan itti gaafatamummaa dubbii itti gaafatamummaa Oromoo responsibility kan jedhu. Oromoo responsibilitiin kan jaarmaa tokko qofa ta'uu hin qabu. Bilisummaan Oromoo ajandaa jaarmaa tokko qofa ta'uu hin qabu. Bilisummaan Oromoo kan saba bakka tokko yookaan immoo Oromoo keessaa section tokko duwwaa ta'uu hin qabu. Kan hunda keenyaati. Namoonni har'a hidhamanii jiran ilaalcha siyaasaa isaan qaban tokko miti. Ilaalcha siyaasaa Jawaariif Baqqalee fi Dr. Shuggut fa'aa qaban tokko miti. Garuu wanti tokko isaan godhu jira. Oromoof Oromummaa isaanii tokko isaan godha. So diinni kan ilaalu kan nu keessatti argu Oromummaa keenya ilaala. Oromoo ta'uu keenya ilaala. Kanaaf itti gaafatamummaan keenyas responsibilitiin keenyas collectively kan hubatamuu qabu. Yeroo ammaatti qabxiin sadaffaan kaasuu barbaadu Ajjeechaa Hacaaluu ganaa waan baay'ee gadi fidee dhufa. Dookumentariin sobaa mootummaan hojjechaa jiru qopheessaa jiru dookumentarii disastrous ta'e. Oromoo waggaa hedduudhaaf kan adda adda babaasu akka waan Oromoon naannoo tokko yookaan bakka tokko Oromoo bakka biraa ajjeesetti. Oromoo naannoo Wallaggaa akka Oromoo naannoo Shawaa ajjeesetti godhanii Oromoo addaan cicciruudhaaf qophii meeqatu jira. Dookumentarii irratti qophaa'aa jira. Guyyaa muraasa booda gadhiifama. Dhugaasaa walitti himna. Hacaaluu kana jeese shaneedha jedhanii odeessu. Shaneen immoo uummata Wallaggaati jedhu. So Wallaggaaf Shawaa gidduu fanjii kana booda turee dhoka ulafa kaa'aa jiran. Yoo dhuguma Oromoo jaallanna yoo ta'e, yoo dhuguma Oromummaa keenyatti amanna yoo ta'e, kanarra haa dabarru. Yookaan harka wal qabannee boodna seenna yookaan boora wal seesisna. Oromoodhaafis hin fayyadu. Nuufis hin fayyadu. Akkuma yeroo kaan jedhu Wallaggaa, Shawaa, Arsii, Harargeen bakka itti Oromoon yookaan bakka itti namni sun dhalatee guddatee jiraatedha malee eenyummaa isaa miti. There is no essential identity. Shawaa keessa yookaan Wallaggaa ta'uu keessa. There is no Wallaggummaa. There is no Shawummaa. But there is Oromummaa. There is no Harargummaa. Or there is no Arsummaa. But there is Oromummaa. Abiy Oromoo keessatti dhalatee waan guddateef dadhabina Oromoo beeka. Cimina Oromoos beeka. Diinni keessaa ka'u, diinni yeroo hundumaa mana keessaa ka'u, rakkoo mana keessaa beeka. Rakkoo mana keessaa kana akkamittiin akka gara siyaasaatti itti gargaaramu sirriitti kan qopheessee beekudha. Bara waggaa 5 dura bara wayyaanee
Dadhabina keessaa Oromoo badaan beekan turani. Maaliif aadaa Oromoo weak link Oromoon beekani. Inni keessaa ka'e garuu akkatti Oromoon cabuu danda'u sirriitti beeka. Sanarratti yaadamee hojjetame. Kanaaf kufnee permanently Oromummaa keenya dhiisnee harka laannee jiraanna moo osoo har'a beeknu Hacaaluu eenyu akka ajjeese Hacaaluu kan ajjeese sirna biyya Itoophiyaa Hacaaluu ajjeese. Sirna biyya Itoophiyaa jechuun biyyi Itoophiyaa sirna mataa ishee qabdi, ideoloojii mataa ishee qabdi. Ideoloojiin kun violentidha Oromoodhaaf. Kan ajjeese Hacaaluu kana malee jaarmaya tokko miti. Yookaan immoo ilaalcha adda ta'e kan qabu miti. Isa kanaaf asirratti an sodaan qabu waan Abiy itti jiru dookumentarii qophaa'aa jiru Oromoo bal'eessuudhaaf tamsaasuudhaaf hojii guddaan hojjetamaa jira. Guyyaan itti aanan the coming few days baay'ee guyyaa rakkisoo ta'uu danda'u. Mormiin qeerrootti fufee jira. Gambiraatiin Finfinnee keessa ta'anii waa'ee Hacaaluu irratti seeraa meeqa xaxaa jiru. Oromoon kanarra darbee seeraa biltsiginnaa kanarra darbee tokkummaa isaanii cimsa moo ni kufaaf? Are we gonna fall for this seeraa kan jedhu gaaffii kana gaafachuun barbaada. Galatoomi. Tole, galatoomi Dr. Enoch. Egaa daawwattoota keenya tokkummaan keenya baay'ee barbaachisaadha. Yoo tokkummaa hin qabnu ta'e Hacaaluu baay'een duudhaaf adeemanii baas, lixaas, kaabaa fi kibbaa giddu galeessa utuu addaan hin qoodamne.